Nagaan Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u, hordoftoota yuutuubii Burqaa Gaarii. Jaarraa sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Kuticha walii wajjin ilaalla. Guyyaa har'aa kana sagalee Waaqayyoo keessaati. Kutaa macaafa qulqulluu keenya Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 irratti seenaa barreeffamee jiruun isiniif qooda. Isa walii wajjin hirmaanna. Mata duree Waaqayyoo ammayyuu gaariidha jedhu jalatti ilaalla sagalee kana. Kutaa kana keessatti yeroo ilaallu Yohaannis boqonnaa 11 jechuu kooti yeroo guutummaa isaa dubbifannu jalqabarraa lakkoofsa tokkorraa kaasnee yeroo dubbifannu maatii tokko arganna. Maatiin kun maatii Alaazaar namni jedhamuu fi obboloonni isaa lama Maartaa fi Maariyaam jedhaman kan of keessatti qabatu maatii kana arganna. Maatii kana biratti Yesuus Kiristoos yeroo fooniin biyya lafaa kanarra ture maatii kana bira jiraata ture. Baay'inaan yeroo isaa kan inni dabarsu isaanii wajjiniin ture. Mana isaaniitti yeroo isaa dabarsa ture. Baay'ee maatii kana jaallata. Isaanis baay'ee Yesuus Kiristoosiin jaallatu. Utuu kanaan jiru guyyaa tokko utuu Yesuus Kiristoos achiin jiraatiin Alaazaar obboleessi Maariyaamiif Maartaa kun dhukkubsate. Akka Alaazaar obboleessi isaanii kun dhukkubsate duuttis akka inni dhiyaate Maartaa fi Maariyaamii nama gara Yesuusitti ergatan. Yesuus akka Maartaa fi Maariyaam dhaamsa sanatti dhaamaniin ergaan sun akka bira ga'een hin dhaqne gara Maartaa fi gara Maariyaam gara maatii Alaazaarii hin dhaqne. Isa duwwaayyuutu hin taane utuu Yesuus deebi'ee achi hin dhaqin Alaazaar kun dhukkubni isaatti cimee hin du'e. Du'uu duwwaayyuutu hin taane awwaalamee utuu Yesuus hin dhaqin guyyaa 4 fixe. Egaan amma yeroo kana haala maatiin Alaazaar Maartaa fi Maariyaam keessa jiran iddoo isaaniitti teenye yoo hubanne waan baay'eetu sammuu keenya keessa naanna'uu danda'a. Sababiin isaa Yesuus Kiristoosiin baay'ee jaallatu, Yesuus Kiristoosis isaaniin baay'ee jaallata. Kanaaf yeroo inni rakkina isaanii kana keessatti dhufee dirmachuudhaaf didu. Maaliif kanaan dura yeroo inni jaama fayyisu arganiiru beeku, yeroo inni dhukkubsataa fayyisu arganiiru beeku. Kanaaf abdiin isaanii Yesuus Kiristoos dhufee Alaazaariin fayyisa. Kanaaf Alaazaar hin du'uudha malee tasuma Yesuus dhufuu ture Alaazaar du'aa waan jiru yaada isaanii keessa hin turre. Egaan du'a Alaazaariin booddee Maartaa fi Maariyaamii yaada akkamii keessa galuu danda'u jennee yeroo yaadnu Yesuus duruu nun jaallatu ilaala. Dhimma keenya hin qabu, rakkinni keenya san hin dirqisiisu. Duriyyuu afaanumaaf nutti dubbata, jaalala keenya hin qabu waan jedhu sammuu isaanii keessatti uumamuun isaaniif. Yeroo rakkina keenyaatti nuun qaqqabne taanaan akkamitti nu jaallata jennee amanuu dandeenya. Rakkina kana keessaa nu baasne taanaan, salphina kana keessaa nu baasne taanaan nu jaallachuu isaayyuu maaliin amannaa jechuu danda'u. Garuu Yesuus kutaama kana boqonnaa 11 lakkoofsa 4 irratti gaafa dubbifannu Yesuus akkas jedha. Alaazaar dhukkubsachuun isaa du'ee achiin hafuuf miti. Ulfinni Waaqayyoo akka ittiin mul'atuu fi ilmi Waaqayyoos ulfina ittiin akka argatuufidha. Kan jedhu dubbate Yesuus yeroo isaan dhaamsatti dhaaman. Egaa Maartaa fi Maariyaam isa Yesuus jedhu kanaaf isa Yesuus yaadu kana hin dhageenye. Yesuus achitti bartoota isaa wajjin kana dubbate malee Maartaa fi Maariyaam akka Alaazaarii kanaaf dhukkubsachaa jiru akka inni kanaaf du'uuf deemaa jiru hin hubanne ture. Isaan du'uun obboleessa isaanii baay'ee isaan gaddisiiseera. Gadda guddaa sitti ta'eera. Waa'ee Yesuus Kiristoosis gaaffii keessa isaan galchuudhaaf waan dandeessisu akka inni ta'e nama shakkisiisu. Maaliif dhufee obboleessa keenya fayyisa jedhaniitu isaan eeganii obboleessi isaanii du'ee du'uurra yommuu darbee guyyaa 4 amma isaan gadda ta'anii Yesuus hin dhufu. Egaan haala kana keessatti utuu nu ta'ee waan baay'ee keessa galuu dandeenya. Haala kana keessatti Maartaa fi Maariyaam waan baay'ee yaaduu danda'u. Waa'ee jaalala Yesuus Kiristoos isaaniif qabu, waa'ee gochaasaa, waan inni kanaan dura gochaa tureyyuu gaaffii baay'ee keessa isaaniitti fiduu danda'a. Kun isa tokko. Gama kan biraatiin Maartaa fi Maariyaam yaadni isaan qabanii Yesuus Kiristoos akka inni dhukkubsataa fayyisuu danda'u amanu malee achirra darbee Yesuus Kiristoos du'aa kaasuu danda'a
waan jedhu akka isaan garaa isaanii keessaa hin qabne sagalee kana keessaa argan. Gaafa Yesuusii gara mana isaanii dhufe gaafa Yesuusiin arganii lamaan isaanii Maartaanis Maariyaamis utuuti as jiraattee obboleessi koo hin du'u ture kan isaan jedhan malee baga dhuftee obboleessi keenya yoo du'eera ta'e iyyuu ati hin kaaftaa waan jedhu qaban turan. Yeroo tokko Waaqayyo amanannaa nuti isarratti qabnu beekumsa nuti waa'ee isaatiif qabnu hubannaa nuti waa'ee isaatiif qabnu nuuf dabaluudhaaf callisee yeroo nuti rakkina keessa galu ilaaluu danda'a. Ulfina caalu akka nuti arginuuf, ulfina Waaqayyoo isa caalu akka nuti arginuuf, jaalala Waaqayyoo isa caalu akka nuti arginuuf Waaqayyo cal jechuu danda'a jireenya keenya keessatti. Amma namoonni waa'ee keenyaaf ajaa'ibsiifatanitti hamaa gooneetu hin taane, isa hamaa goonee isa balleessinee rakkinni nurra ga'utu hin taane jireenya Waaqayyoof ulfina kennu keessa jiraanne yeroo tokko namoonni waa'ee keenyaaf gaaffii keessa galuu danda'u. Maaliif akkas ta'e? Namni kuni rakkoo kan biraa qabaa jedhanii waa'ee keenya amma yaaduutti ga'uu danda'u. Fariisonnis akkasuma jechaa turan waa'ee Maartaaf waa'ee Maariyaamii. Namichi kuni warra jaamanii ija isaanii banaa ture. Warra kaan gargaaraa ture. Akka inni hin duune gochuu hin danda'u ture jedhu turan. Kana duwwaa miti. Erga Yesuus gara mana isaanii dhufee booda Yesuus gara awwaalcha iddootti Alaazaar awwaalame gaafa inni dhaqe yaadni Maariyaam qabdu yaadni Maartaan qabdu ture. Gaafa Yesuus akka isaan awwaalcha sana yookiin immoo bakka Alaazaaritti awwaalamee jiru sana bananiif ajaju erga du'eeti guyyaa 4 tureera. Kanaaf iyyuu foolii godhateera. Maaliif akkas goote? Deebinee Yesuus akkas ture. Yoo amante ulfina Waaqayyoo akka argitu sitti hin himneeree kan jedhu ture. Har'ati haala adda addaa keessa jiraachuu dandeessa ta'a. Namni kana dhaggeeffachaa jirtu haala adda addaa keessa jiraachuu dandeessa ta'a. Waaqayyoo waa'ee koo tasuma irraanfatee dhiisee bakka kana booddee waa'een koo ajandaan koo cufamaadha jettee yaaduu dandeessa. Ani waan tokko sitti hima. Yoo ajandaan kee akkuma reef Alaazaar sana foolii godhateera ta'eyyuu waan itti Waaqayyo biraa eeggatte ta'uu didee ture yoo foolii godhateera ta'eyyuu ammayyuu Waaqayyoon amanachuu kee itti fufi. Ammayyuu Waaqayyoon amanachuu kee addaan hin kutin. Maaliif haala amma keessa jirtu keessatti Waaqayyo gaariidha. Waa'ee kee Waaqayyo waan gaarii yaada jira. Waa'ee kee Waaqayyo waan gaarii karoorsaa jira. Waa'ee kee Waaqayyo ulfina karoorsaa jira. Malee si gatuuf miti. Iddoo kee hin gadhiisin, abdii hin kutatin, dudduubatti hin deebiin, Waaqayyoon si hin shakkin. Egaan kana booddee seenaa maatii kana yeroo ilaallu Yesuus isa isaan du'eera jedhanii dhiisan. Isa isaan abdiitti kutatan. Obboleessa isaanii du'a keessaa kaasu. Gaafa Yesuus Kiristoos obboleessa isaanii kana du'a keessaa kaasu sababa namicha kanaatiif sababa Yesuus Kiristoos namicha du'e kana boolla keessaa warra du'an keessaa kaaseef Yihuudootni achi turan baay'ee isaaniitu Yesuus Kiristoositti amane. Jireenyi kee utuuti Waaqayyo wajjiniin jiraachaa jirtu, utuuti Waaqayyo wajjiniin deemaa jirtu yeroo rakkoon sirra ga'u ulfinni ta'e Waaqayyo waan ulfina ta'e tokko jireenya kee irraa argachuudhaaf ulfina ta'e tokko Waaqayyo sirraa dubbifachuudhaaf akka inni karoorfate beekuu danda'utu sirra jiraata, beekuu danda'utu sirra jiraata. Utuu Waaqayyoon amanattu, utuu Waaqayyoon abdattu gaafa rakkinni ati hin eegne sirra ga'e rakkoo kee kana booddee Waaqayyo jireenya kee keessatti ulfina ajandaa ulfinaa tokko akka inni qabu beekuu danda'utu sirra jiraata, beekuu danda'utu narra jiraata. Kun sagalee Waaqayyooti sababii ta'eef. Egaan utuu Yesuus Kiristoos Alaazaariin isa dhukkubsate qofa fayyise ta'e namoonni baay'een amanuu dhiisuu danda'u. Amma garuu Yesuus isa du'ee guyyaa 4 ture waa'een isaa irraanfatame ajaa'ibaadha. Bakka maatiin waa'ee isaa cufee dhiise ajandaa maatiin biyyi waa'ee isaa cufee dhiise ittiin bu'iin isa jedhame du'a keessaa kaasuu isaatiin namoota baay'eetu Yesuus Kiristoositti amane. Gama kan biraatiin yeroo ilaallu utuu Alaazaarii dhukkubsatee fayye ta'e amanannaan maatiin Alaazaar Yesuus Kiristoos irratti qaban akkuma sadarkaa sanaatti hafa ture. Jechi sadarkaa isaa utuu ol hin guddatin Yesuus Kiristoos dhukkubsataa fayyisuu warra dhukkubsate fayyisuu akka inni danda'u duwwaa irratti hafa ture. Amma garuu Yesuus Kiristoos warra dhukkubsatan duwwaa utuu hin taane du'aallee boolla keessa waamee kaasuu akka inni danda'u. Kanas guyyaa dhumaa duwwaa utuu hin taane har'ayyuu kaasuu akka inni danda'u mirkaneeffatan. Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Gaafa Maartaanii gaafa warri du'an du'aa ka'an guyyaa dhumaa sanatti obboleessi koon ka'a jette Yesuus Kiristoos deebinni deebise du'aa ka'uun jireenyi anadha. Kana jechuun Yesuus waa'ee bara dhumaa miti
iddoo hin jiru yeroo hundumaayyuu jireenyatu jiraata. Egaa Yesuus jireenya kee keessa jira taanaan, egaa Yesuus jireenya koo keessa jira taanaan, har'ayyuu du'aa ka'utu jireenya koo keessa jira. Har'ayyuu du'aa ka'utu jireenya kee keessa jira. Kanaaf seenaan koo du'e, abdiin koo du'e, ajandaan koo du'e kan jettu yoo qabaatte, kan hin jedhu yoo qabaate, Yesuus Kiristoos keessa keenya jiraachuu isaa duwwaa mirkaneeffachuutu nurra jiraata malee Yesuus Kiristoos keessa keenya jira taanaan ajandaan keenya hin ka'a. Seenaan keenya salphinaan hin cufamu. Seenaan keenya salphinaan hin xumuramu. Guyyaa ulfinaatu jira. Guyyaa Waaqayyo jireenya keenya irratti ulfina argatutu jira. Guyyaa nuti argamu Waaqayyootiin immoo ulfina argannutu jira. Tokko kana lammata jaalalli Maartaan fa'aa, Maariyaam fa'aa, Alaazaar fa'aa Yesuus Kiristoosiif qaban utuu inni dhukkubsataa fayyise ta'ee sadarkaa durii irratti hafaa ture. Amma garuu Yesuus Kiristoos sadarkaa isaanii yaadan sanaa ol akka inni ta'e jaalalli isaan isaaf qaban gochaa Yesuus Kiristoos kanarratti hundaa'ee dabale. Namni dhukkubsataan fayyeefii fi namni du'ee abdii waa'een isaa abdii kutatame fayyeef Waaqayyoon akkaataa inni itti jaallatu tokko miti. Yeroo rakkinni keenya gadi fagoo ta'u, yeroo qorumsi keenya gadi fagoo ta'u, yeroo gaaffiin keenya gadi fagoo ta'u, isa nuti abdiitti kutanne gaafa Waaqayyo nuuf deebisu, isa nuti abdiitti kutanne gaafa Waaqayyo nuuf ijaaru, isa nuti abdiitti kutanne gaafa Waaqayyo ol kaasee nuuf dhaabu, amanannaan keenyaaf jaalalli keenya hin dabala. Waaqayyo biyya lafaa kanarratti amanannaan keenya isarratti qabnu akka inni dabalu barbaada. Jaalalli nuti isaaf qabnu akka inni dabalu barbaada. Kanaaf ajandaan Waaqayyo sirra jiraannaan Waaqayyo yeroo hundumaa jireenyi kee sadarkaa olaanaa akka inni jiraatu gatii barbaaduu fi sadarkaa xinnoo keessaa waan ittiin si baasu jireenya keetti erga. Yeroodhaaf waan inni sitti ergu suni hamaa sitti fakkaachuu danda'a. Amanatti fakkaachuu danda'a. Garuu Waaqayyo ammayyuu gaariidha waan ta'eef amanannaa keenya utuu hin shakkin haalli nu marsee jiru fakkaachuu dhiisuu danda'a. Haalli nu marsee jiru akkaataan nuti itti jiraachaa jiru kun, akkaataan nuti itti deddeebi'aa jiru kun, akkaataan nuti itti baanee gallu fakkaachuu dhiisuu danda'a. Inni dhimma isaa fakkaachuu dhiisa. Waaqayyo garuu ammayyuu gaariidha. Waaqayyo ammayyuu waa'ee keenyaaf gaariidha. Gaarii yaada, gaarii karoorsa, gaarii nuuf raawwata. Kanaafiyyuu isa gaarii ta'e Waaqayyo kanatti qabamnee dhaabachuu danda'utu nurra jiraata. Egaan Waaqayyo gaariidha. Guyyaa rakkinaattis iddoo baqaatee warra isa amanatan beeka. Inni sagaleen Waaqayyo jedhu gaarummaa Waaqayyo kana akka nuti yeroo hunduma amanan, yeroo hunduma warra isa amanatan immoo beekaa jedhama sagaleen Waaqayyo kun. Warra isa amanatan Waaqayyo beeka. Keessa keenya keessatti yeroo nuti Waaqayyoon amanannu namootaaf galuu dhiisuu danda'a waan nuti goonu. Namootaaf hibboo ta'uu danda'a. Maal gochaa jira, maal gochaa jirta jechuu danda'u namoonni. Nuyi garuu Waaqayyoon amanachuu keenyatti fufuu qabna. Maaliif Waaqayyo warra isa amanatan beeka. Isa amanachaa jiraachuu keenya beeka Waaqayyo. Egaan iddootti baqannee hamaa jalaa ooluu nuuf ta'a. Kanaaf jireenya keenya keessatti wanti ta'u hundumtuu Kiristoos Iyesuusii wajjin utuu deemaa jirru, Waaqayyoon utuu amanachaa jirru, wanti ta'u hundinuu gaarummaadhaaf akka inni ta'e. Waan hundumtuu gara gaarummaatti akka inni nu geessu. Yaada Waaqayyoo isa gaarii ta'e homtiyyuu daangessee nurraa hambisuu akka hin dandeenye beekuu danda'utu nurra jiraata, amanachuu danda'utu nurra jiraata. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Dubbiin Waaqayyo kun jireenya keenya keessatti hundi haa godhatu. Kanaaf namni dubbii kana dhaggeeffattu tarii abdii kutattee jirtu yoo jiraatte sagalee Waaqayyo kanan ija jabinaan sitti dubbachuu barbaada. Ammayyuu Waaqayyo ajandaa kee harkatti qabatee jira. Ammayyuu Waaqayyo sagantaa kee harkatti qabatee jira. Ammayyuu Waaqayyo waa'ee kee lafa hin keenye. Ammayyuu Waaqayyo waan caalu tokko siif karoorsaa jira. Ammayyuu Waaqayyo isa fooyyee qabu isa gaarii ta'e siif karoorsaa jira. Isatti nan dhabe jettu garasitti, isatti naa guutuu dide jettu garasitti Waaqayyo waan guutuu ta'e, waan si dinqifachiisu, waan si ajaa'ibsiisu, waan namoonni warri kaleessa waa'ee keetiif abdii kutatan illee deebi'anii itti ajaa'ibsiifatan Waaqayyo jireenya keetiif qopheessee jira. Yesuus Kiristoosiin amani. Akkuma Yesuus Kiristoos Maartaadhaan jedhe, yoo amante ulfina Waaqayyo akka ati arguu dandeessu sittiin himneeree. Yoo amante ulfina Waaqayyo argita. Yoon amane ulfina Waaqayyoon arga. Ulfinni Waaqayyoo isa ulfina namarraa hedduu danuu caalu sanatu jireenya koo keessatti, jireenya kee keessatti hojii hojjeta. Nuyi ajandaa Waaqayyooti. Nuyi sagantaa Waaqayyooti. Sagantaa Waaqayyoo jiraanna, karoora Waaqayyoo jiraanna. Waaqayyo ayyaana isaa
dachaadhaan nuuf haa baay'isu. Dubbii kana keessattis nu haa eegu. Waaqayyo isin haa eebbisu jecha gara chaanaalii kanaatti haaraa kan dhuftan yoo ta'e yuutuubii kana sabskiraayib gochuudhaan, laayik gochuudhaan, koomentii gochuudhaan akkuma kana immoo Waaqayyoon nuuf kadhachuudhaan akka nu cina dhaabattan. Maaliif sagantaa hedduu asirratti hojjechuudhaa fi gara fuulduraatti karoora qabna sababii ta'eef Waaqayyo akka inni nu gargaaru, akka inni nu wajjiniin ta'u akka nuuf kadhattan. Yaada keessanis akka nuuf kennitan barbaanna. Waaqayyo isin haa eebbisu. Fayyaa ta'a. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu.